nama wahiitu gaaf tokko dhumaan godha jeeti shayni guddaa wahii dhufee umraa yeroo godhu manaamaan nama wahii argeeti nama manaamaan argee kana bira nageeysaadha je manaamaan nama akka bagarte nama rabbi waggaa 40 ka'baa kana jalatti rabbi gabbare tokko jira harama kana keessa dhagaa jirtanii miti nama waggaa 40 rabbi gabbare jira harama kana keessa nama sanitti nageeysaadha milikataan rabbitti na ergee je hayye hoga bira geeysanii yaa abalu manaamaan edasi arge yennaan manaamaa tina argite san siimuu jeen dhageeffadhaa qalbiin dhageeffadhaa bakkatan manaama ati edana argiteen san maal akka inni ta'e siimuu jeen rabbiin manaama keeysatti mallattoo sitti ergee sagalee wahiitiin yaa abalu ati jannatan seentu jahiin siin hin jennee jeen akkas naan jaan jeen manaaman waggaa 40 kun as taa'ee rabbi gabbaru jira amatuu namni hogga hajjiidhaa dhufu abalu ati jannatan seentu rabbiin namuma tokko naa dhaama jeen manaaman maali ati maal balleessite jeen namtichi kun ja'an daqiiqaa muraasallee boqonnaan fudhatu jaan harama san keessatti nama ganamaa galgala salaatu nama boqonnaan qabne nama yeroo takka gadi hin teenye nama sujuudni isaa tastaqribuun yaani nama cinaa sa'aafaa taa'u gartee sujuudarra warra akkasitti warra rabbitti kaan dhiyooti geeyyaramne yaadu jechuu qisaati yasifiin himaati khootu jee gattee isa sheeyticha yaa sheekha jeen angaafaan dardara ture farshoon dhuguu ture jee kana osoon farshoo dhuguutiin gaaf takka anaa farshoo dhugee saahibbanii wallolee aaree bilchaadhee mana galee ummaati yeta umrii isiin irra lafaatee na guddifte ta akka malee na jaallattu ta akka malee na arifattu ta anaa farshaanee mana galuu kanaa hun qabdee gartee tartiibaam akkana gootee bakkana gootee nagiyaan na ciibsitee fuula narraa dhiitee ganama hogganan kee nyaata naa dhiyeessu gartee yaa farshaanaa itti gannan darbine tana ummaatii yetanan hoggan galu na aarsite jee umummaan tiyyatunu aboon irraa usii deema sirraa hin jeenje maal na dura dhaabbattee rabshaana keessaa miti ta'alaatu naa geessee dura dhaabbattee naa seenee deema sirraa hin jeenje hayyee yaalma kiyyeettee ummaan tiyyana biraa kutte ol seenee ulaadan qaradhee hoggan taa'een waswaasna jabaate jee saboo dullattiin tun hanga yoomsi gorsitiin haanyetta lubbuun tiyyatun dullattummaan mana keessa teessitun haadha shibbaa na beeke rabbi balaadhaan nama fattanin dullattiin tun hanga yoomsi gorsiti hanga yoomsi rakkifti kayiitimii akka malaaf irraa godhe jettee lubbuun saboo dhugattuu jeetuma ka'ee ulaa banatee qaallitti maal isaa ta'e gunda maali wanti na gorsaa ooltu jeen gorsi kee kun hin dhumu qibaaba buusu jirti haate dhiiteetuma cabsee haadha qibaaba jalacha kaaye ibidda keessa hangana godheetuma yeroo isiin beelbeltee gubachuu eegaltee qibaaba jala darbeetuma gartee manatti ol deebi'ee hulaa cufatee rafe maaltu kana isa godheessa sakraaneeti bar wata kallee quban qabu akkasuma qabu hoggaaniif bar farshoo irraa fagaadhaa hashiisha irraa fagaadhaa kokeen kunis gaarii miti hirooyinis bareedaa miti hogga jedhan waan biraatiif miti kanumaafi tokkos PSG dha maal jedhan sunis gaarii miti jedhaniif waan biraatiif miti kanumaafi akkuma gartee dhamaatee namummaa irraa baatee hayawaan hin taaneef sanboota maal jedhamtichi kun hoggaan ganama hirriba irraa ka'u ummaa je'eetiin mana keessa barbaadu seene je hoggaa hunda beekee halkan akkasitti haadha rakkiseetuma ganama kee ummaa jee barbaadee faxara irraa nyaatee harkasii dhungatee mana irraa baha bar jinnii tanaatu harkan abishootti haasa malee ummaa jee hogga barbaadee deemu qibaaba jala teessee haati kasala taate gubattee dhumtee duutee jechuu rifaatuun gaafas rifadheen waan hin godhu wallaalee akka maraataatitti waan bakka san jiru hunda facaasee mana kiyyasan dhiisee qaxxitaa dhufee harama rabbiitti gale jee yeroon salaaturraa salaaniinan salaatu ummaatiyyaa fi yaa rabbi diliin gaafsan dalage naa araarame jeetiin waggaa 40 rabbi gabbaruu jira jee kuno waggaa 40 guutuu hoggan rabbi gabbaree bara rabbi narraa qeebalin naa laata jee hogganan hajjii gehe namuma tokkootu dhufee jannatan seentuuti biisiif hin godhin naan jaa waan hangana ulfaatoo agartanii amata guutuu rabbi gabbartee ganamaa galgala rabbi cittee yeroon ibsiif hin araaramneeti deemsiin jedhan hulaan cufaadha maaliif jennaan nama inni haqatti balleeysan nama haqatti balleeysanii miti nama guddaa nama osoo si dhaltee sin guddifne si darbitee si biraa deemtee haqa si biraa qabdu dhaltee guddiftee wajji rakkattee isaa dhuguu obsitee fi isaa guddaa akka joolletti isa kunuunsiteeti deebi'ee kanatti godhe maaliif farshumaa fi gartee waan nama mirqaansu kanaan deddeemee jechuu sanbooda namni kun yaa rabbi siifaa araaramu hawaan isin ja'uu sin qabu diliin tee gartee akka rabbiin je'e san haqa ta'uu naa ibsite ani wanna si dalayde
ربي سيف أرارمون كجبادا ربي سيف أرارم جئ براخوت شيني براخوتيتي صلاة صلاة مال جئ رفي يرو رفي منام خيسة ربي سبحانه وتعالى نمت إرجيتي نمنكم مال جئ اندفه يا أبو قبل تشغي يا خانين أمتا أفرتم مكورسن أمتا أفرتم إفن درارني سيفن أرارمون جئني لك يا ربي ناف أرارم تجيمنا خي خيسة أبتشو جرا رحمن خي يموك تاتا خي رجبادا دليته هند سيف أرارميتين جرا إفما سيف برجيني الله أكبر يرو سينا كان خان رجيني وإني لغفار جاب ربي سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وإني لغفار يا قبر التنخية أنبر ربي أرارماته سني لمن تاب نما توبته وآمن نما ربي تأمنيف وعمل صالحا أيقا سيوان قاريد لقيف أتمان توبنان أتمان قام ربي ديبنان سيفي ربي جدو نم تكلن نجرو بيكدو ربي توبان الله كيبلو ربي خرائسانه هادي بيسو فردوس ربي نفاخن جنة ربي نهامل كيسو